Seenaa dhagaa seenaadha. Seenaa abarku. Kun dhugaa lafa jiru. Amma teknooloojiin bal'atee abbaa kiyya Portugalii fa'aa fakkaata. Inni waan har'aati. Waan har'aati. Waan har'aati. Sargiin deemnee gara laafoo. Sargi anamma dulloo mallee galgaluma irratti dhaqa beektaa dargaggeessa wala dhaqa. Eshi. Xiqqoo dheetuma dhaqa sana fuudhee maal jaarsi waan akkanaa fuudhinte. Baankii akkaawuntii Maamma Abbayyaa natti himaa jedha tokko namni lama koomentii jiratti. Akkaawuntii baankii akkaawuntii isaa sheeka baankii akkaawuntii ka himime rabbiin uummata miira keessa sii galche. Geemillee maaliif dhiisa? Geemillee hin taphata namni. Maallaqa hin gargaarre ndaa'uun geem irratti waan dalagatu. Qoy mee mucatti qoy. Shee Maamma Abbayyaan. Inda gaayyee. Akkaawuntii ka himadhu jedhaa jiran. Yeroo jiraatan bareedaa bara. Ispoonsara irraa La piramidi. Piramidiin kaayiroo jira. Wallaahi. Masrii mima. Eeka. Okay, Kaayiroo. Kaayiroon bar magaalaa guddittii Masriiti. Bakka nama ispoonsara ta'uu naa barbaada guys. Ana jira mima ispoonsara kasii ta'u. Halas. Maal barbaachisa ree nutti maka? Waa takka zana. Yoo dhuftare Ramadaana booda dhuftare toobataa raam. Mau Reedittillee ergi ijoollee 50 waadaa sii galte reediin irraa haa fuudhu. Abshira ulfaadhaa galatooma reediitti argatan. Ayyee. Eba dena sattarta rabbi sinaa satta. Waciin du'e oolema waan firaa gana ga'u qabu se'u waraan dura. Uummanni kun na jaalataidha. Ani reefi tana gisee koofiyyaa itti baran dalagaa jira waan maati jecha hartuu naan galli jal'iseetumaan kennaa ture. Kira yoo an kennaa jedhee namni maal kenna? Osoo waa takka quban qabne ma kennaa bar gisee an birrii fidaa jenna. Hunda ima kennina. Dhufeera si argisiisa. Wanna hunda ima sii kennina. Wanna ati gaafatte mulu. Tole bakka rabbi rizqiin waan qabu itti haa kennu hiyyee. Doktor afaan kee keessa waa jira akkuma 150 miti miliyoona 50 guuruu hin dandeettu yoo gadi baate ati. Hin sodaadhaan. Ara sodaan qabdu dhiisi. Bara ati Adoonaayi kenna bara ati Adoonaayi kenna. Bu'in arra. Naa ofitti faa. Yamaa. Si godhe karaa hunda bakka hin gahin nagee. Sanuu kooti guddaa ofirraa qaba. Bareeda faaxeen ko rabbi naa nyaata osoo Dubaay jiraadhe silaa gurbaa saniin dhiisu. Aboo uummanni wachiis irraa kanas gabbayii noo affeerta. Sa'a meeqatti jira wannoon? Sa'a 9 kubbaa. Aboo ani. Sarri kee lakkoofsa tokko barreessaa irraa galchi. Ilillee darbi Profeesar. Hin dubbatamaa diyaaspoora moo warra Dubaay? Akkamitti hin dubbanne hoo? Salaamu alaikum. Nama 300 sodaata malee. Sila ummata kana baate malee be doktoraan hin dubbadha. Haa soddaa akkamisin nagaa. Akka babdii nagaa. Ijoolleen deeggartoota kiyyaa baddu jedhan warra Dubaay mana keessa dhiisan bilbileen itti manii ganama kana garee baqa. Goobazii ijoolleen. Hirra fe'an quban qabu bar. Anuu ganama kana arge. Shihaadaa qabachisan gara laafoon hundi Dubaay ma keessa waraanni itti ka'e jedhan. Warri Dubaay hundi narra goreera. Dubaay tolitti garagalee yaa. Wali garagalee saniif nagaa buunee. Akkasuma gara laafoo fa'aa qaban dadhabe jedhan wallaahi. Saniif gisee inni asirra jiru beekan dubbatuu dide.
booda nama wal ilkaan namarraa cabse idaan nagaa. Hai dhiira galchuutti galchee barta boontu dhiira galchuutti galchee. Abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abbaa eega qabaan eegaltee fincaanii muka dhimbaatu nyaanyi dhugaadha. Rabbina ala fise mana keesseene waan siin jedhe. Oda isin keessa ooltan keessa oolla jennee yaadii gooneetiin karammaan isin ittiin onni galchitanii jedhabame. Wallahi iddoo na gammachiifacha malee gammada rabbi isin haa gammachiisu. Aboo kana dhiiri warri humna qabu saamate sheeka dhiyoo duuban deemu ka arsii lixaa tokko eenyu naqunnamsiisa kota sagantaa qabnee haa gargaaru yaa akki rabbi duubatti dhufoofini. Wallahi ka hidarasii wanni godhe tokko poosti godhe tokko yaa argee ture. Gurbaata hedduu xabaayii walitti nu qajeelu harkullee rakkataa fi gargaaruu namaa rakkoon qabu. Eenyu nama sana eenyutu biratti argama hin gargaartifna. Anillee ammaaf kan biratti arge Heydariin malee nama biratti arge. Heydariin biratti argeenu. Maali jimnoonni teessa walitti hojjettu isaan. Gargaartine baay'ee garaana nyaate wallahi yoo namni galga'u duubatti deema. Hedduu garaa nama nyaata. Abboo seenaa keessatti waan calqaba dhaga'ee argaanillee abboo wanni sun nama rifachiisa jechuudha. Amalee nama rifachiisa wallahi. Sheekaroo beellee maqaa kan kee sababa kan keetiin bakka sirra dhaqee hedduu ulfaadhu gara guddaa qabdaa. Namoonni illee osoo hin taane komii wal falmii illee osoo hin taane chaalenjii na ta'e galte kun chaalenjii gurguddaadha. An sadaqaan narraa badaa miti dubbanne bariyoonni waan fedhaata. Komentii kan kee argee ture fidii jalatti isheen baan barbadaaniin meeshin goote. Anillee bakkuma san laaleetuma qalbiin na gammadde beeki bara. Akkuma tumaan san meeshin goote. Daqiiqaa 20 dura laalee ati poosti goote jechuudha. So hedduu itti gammade wallahi rabbi sirraa haa jaalatu. Abboo rabbi mataa kee walaa qabu wallahi billah. Rabbi mataa kee walaa qabu. Hedduu ulfaadha. Ijoolleen kofalee akka carraa ta'ee ka Heydar achi jiraatu taate illee tolte yoo kan jiraannellee taate sheeka san ummanni akka gargaaruu barbaadu fi anillee akka sagantaa kofalee yaa akka dhagaa turettanillee kofalee ka jedhani. Yoo Heydar bira jiraatellee guyyaa isatti tole yoo inni bira hin jiraannellee mootu ijoolleen kofalee warri neetworkii gahaa qabdan nama sanaan sagantaa qabee fi gargaarsisuu barbaada. Abbaa nuu ta'e abbaa kenna. Thank you so much. Galatooma. Ingute. Doktor Segaluma akkatti gabbaanee fincamnachuun Waan calsaame akka jiraree dhiqufuu mana. intimeetiin dhaabamee osoo hin ta'in akkatti waa taaptaap godhatan ala. Waan calsaame akka jira uummanni sadaqaa kennaan jirutti cufe deemee kubbaa laala. Ammaan jira jabaadhu bannaatti dafisee eega. Me waan deemnee buna reediin affeerratti wannoo jedhu kenna koofiyaa guutaa Koofiyaa biin itti gadi godhi namana. Koofiyaa biin gadi godhi. Kennuu didan piin godhe gizee meeqa piin godhe kennuu didan. Akkas. Jamaali kiyya teekkisoo waa yeroo waa dhugala ta'u. Anuu harka keessa kaadhaa. Fakkeenya ta'uu kenna koofiyaa guutaa. Akka dhiyoo kana abdiin tokko tokko nan goriin guyyaa wayii abdiin si affeera koofiyaa guutaa inni abdiin qaawwaa taa'uu na dhooge danda'u. Laash jedhe gizee garaa Oromiyaa kiyya mangisti. Eeyyuu guutaa.
Jabaadhaa ijoollee.